والقلتو جران هنقلتنا أبدا أرومو ريسن أمارة تاتنيس ربي تو أمارة أمي أمارة سان الربس كرتي يناتي غري يماري ماري يماري ماري يا باتي ماري isiin akka keessa jiraattu horteen abbaan isii akka bishaan isaa bakka biraan dhangalaafan achitti si dhalchu islaama godhee sichi dhalatte abbaa jibaate nama tokko jimmarraa jaalatti namni san dhiisee jennaan halkanii guyyaa isii olee araarsanii dhuftee gantee isii arrabse gantee itti dhalatte yaa bishee garba oromiyaa biyyelee mookiltu oromiyaa biyya alii birraa araarsanii dhuftee gantee isii arrabse gantee itti dhalatte takkaa jira mata jimmarraa buudidde nama tokko jimmarraa jaalatti namni san dhiisee jennaan halkanii guyyaa arrabsu jirti abbaa jifaar kan biyya san isiin akka keessa jiraattu horteen abbaan isii akka bishaan isaa bakka biraan dhangalaafan achitti si dhalchu islaama godhee sichi dhalatte abbaa jifaar arrabsu jirti jimma intala shanan gibeeti isiin tunis arrabsu jirti inninis akkasumatti keenyas wallaalan keenyas kan arrabsuus kutaa namaa hin jira wallaaltuun kan arrabsu maa dhoorkuu dadhabnee question markidha maal goone koreen maraxamte san hojii maal labsitan maal gallakkiftan waan takka tagoone fida rafu jira jarana rafu jira jimma rafu jirti qeyroo fi qarreen arsii rafu jirti wallaga kutaa kudha takka hundi rafu jira maa hin dammeen biyya keessa namni wareegamee bar hin du'a waraana dura dhaabbatee xiyya dura dhaabbatee dura jecha namaa dura dhaabbachuu akkamitti dadhabne naafeeti akkamitti dadhabne abdii qabachuu akkamitti dadhabne intala san qabachuu na'imaa san qabachuu akkamitti dadhabdan ta'arra nama arrabsuu jirtu sabboonaa fi sabboontuu fi khadijaa fi aishaa fi ahmadii fi abdii fi abmuwaazii fi eenyu aslii fi kan akkamitti qabachuu dadhabdan gaafa aslii namarra tarkaanfatu aslii qabuu dadhabneen jedheen gaafa sillee akkamii aslii warri kaaroo jirtan gorfachuu dadhabdan zamanaa deemee namni dullooma calgoo ta'e inninu gartee alhamdulillah hundi keenya nama tokko turre toobanne arra kamii qabuda galgala kan akkamii waa dhorkuu dadhabne nasriin aanolee isa jira obsaan gartee wallaggaa isa jira gartee eenyu maamad aljaziiraa isa jira eenyu makkiina isa jirti inni kutaa gartee wal abdi hasan eenyu isa jira kajimma wanni ndika walloorraa maratame isa jirtan warri godhame namni si maratuun eegin dhorkuu ta'uu qabda annama kamittiin dhorkuu dadhabe akka amantii akka aadaatitti rafu jira namu akka guyyaa gartee geema amaaraa fi gartee oromoo jidduu wal yaamnu sanitti wal yaamne akkamitti dhorkuu dadhabne aslii nama yaamu dadhabe hin dadhabne jala hin deeman hojiidha godhutti hin jirre maxxansinee guyyaa akkana geemaa jira jennee guyyaa akkana hagandummaa akkamiif keessaa gabbaafne jennee mari'annee seera bocannee lafa kaayyannee if keessaa baasuu social media irraa ugguru gartee maal jettanii dubbisuu dhabu bulookii isa godhu namni isa jala dhaqe akkana ta'uu qaba namni asirratti gartee kutaa leellise akkana ta'uu qaba maqaa namaa kan jiru tuqe akkana ta'uu qaba isin jaarsasiisaa xiltu akkana ta'uu qabdi inni ka qabrii jiru akkana ta'uu qaba jennee biyya fada haa jiraatu community teenyaan wal marannee abbootii amantiitiin luubootaan qeensootaan ustaadootaan doktorotaan hayyootaan aktiivistootaan artistootaan wal marannee akkamiin godhuu dadhabne hin jirru waliin jara keenya hin jirru gartee abbaan jifaar osoo jiru waan hojjete hedduu hojjete jakka inni dalage isaa itti gaafatama ati eenyu daddacha mana murtiiti malaa'ikaanu naman gaafatu nabi muhammad sin gaafatu allah isa gaafata waan inni dalage ani takka ijaan arkeen beeku hin dhagee malee suuraa isaatis argeen beeku namumaaf fide malee hunda isaaniitu waggaa 150 dura nama qute gaafa zaman jaarraa meeqeessa lafeen isaatu yoo barbaaddan fiduu hin dandeenye kanarraa akkamii haasawan jara keenya akkamii haasawan fayyaa qabu nama dhiisi isaa foon isaa dhiisi akkamitti obboleessa kee abbaa keetii bar akaakoo keetii bar si gartee siif du'ee bar siif wareegame islaamumma si barsiise ilmi isaa jaarraa meeqa booda dhufees 21st century'n ilmoon abbaa akaakoo abbaabilee isaa gu'a arrabsitu maaltu isin dhageeme jara keenya miiraan nama dhageeme dhiiga bira dhiigaa nama boo dhiirti namni aqlii sammuu fayyaa qabu nama macheessu social miidiyaan qabaa dubartiis afuu wallaalte hudduma isii waraabdee sirra maxxansitu amantii isiin beeyne miira keessa nama galchan jiran itti himnee haa dhoorkinu wallaahi wa birlaahi wa rabbal kaaba dhoorkuu hin dandeenye isa akkan utaalu qabuu dandeenya jara keenya nama 10 nama 20 kutaa adda addaa keessaa ofiin dhaadatu ofiin hin bula jiru oromoon miliyoonni dhoorkuu qabna abboo if keessaa baasuu qabna gartee yoo keenyaa miti jenne keenyaa miti godhuu dandeenya gartee irraa fuudhuu hin dandeenyu malee if keessaa fuudhuu hin dandeenya bara oromoo irraa mulquu hin dandeenyu hin baafne if keessaa community keenya keessaa baafna hawaasa keenya keessatti akka gartee communication social media irratti hin goone godhuu dandeenya namni nama sana afeeree hojjaa saawes ugguruu danda'uu qabna seera lafaa keenyu galgala kanarraa kaliifaa kee aslii kee gartee Muhammad Aljazeera kee Nasri Aanoolee kaa dhaabaa waan garii geema kana dhaabaa da'awaa isaa dhaabnu ummata kana dawaa itti haa barbaannu jara keenya
da'awaa dhiisaa dawaa itti barbaada intala gartee daansi jirtu daawwat hin jirre tanaa sirreessinu ta qullaa deemtu tanaa sirreessinu kabaja itti haa goonu ilmoo isii ta quban qabne haadha isii ta quban qabne ganda isii firoottan isii of quban hin qabne tanuma gartee akka nama gootu nama waliin buuftanaa dhorkinu dubartii ana akkas si godhe jettu tanganaa dhiirtii fuutee qunnamtii saalaa hojii godhuu deemtu akkamitti hojii rafan ta inni gartee dubartii arrabsoo akkamitti dubartii hojii rafuu deema ana akkasii godhechaa sanuma ka barbaadu qaamuma saalaa san barbaadu dhiifama miiraan gala gartee nama arsiti naan wallaale wallahi naan wallaale mata dureen qabu hawaasni gartee haasooni dubbiin jedhan dubrummaan qabdu waan namni haasaa jiru hedduutu haasaa gartee karaa walitti cufuu danda'uu qabna keellaa itti cufuu qabuu danda'uu qabna jara keenya wallahi hin dandeessu galgala kanarraa namni tokko godhuu danda'a yoo kan gartee tokkummaa leellifna jenne yoo kutaan oromoon tun takka kan jennu taate waan takka faa godhuu qabna rafuu jirra ka'a mubaarakis dhiisa naqa qaba ana naqabaa ka'a ummata keenyaa baraarru gartee akka guyyaa geemaa sanitti wanta hagoonu jara keenya tanumaan isin jara yoo asirra turre namaan waliin nama buufti namni gandummaa hin dhiisu if keessa qulqulleessaa hadeemnu muduraa fi kuduraa ta khabade keessa darbanii miti keessa fuunee hadarbinu sana taqullaa deemtu uffadhu jennaan amantii feetaa qabatu kiristaanni qoota penteen ortodoksiin tawaayidoon qoota tokkummaa haleelu dhiisaa islaamummaa dhiisaa gartee amantii kiristaanummaa oromummatti safuummatti aadaa teenya sanitti akka obboottiin teenya asiin dura nu bulchuu turte sanitti itti walitti haa murteeffannu yoo sooshaal miidiyaan tokkummaa nu goone maaltu nu godha jara keenya maaltu nu godha deemaa sababa biraa laalaadhame amaara isaan darrabsu gartee የእናቴ ገሬ የማሬ ማሬ የአባቴ ማሬ ወንድሜ akkana waliin jechuu jira maali kana jirraa nuti jara keenya afaaniin wal arrabsinu afaan oromoo namarraa fuute harargeerraa dhufte gartee islaamummaa namarraa fuute taanis dhufte gartee yaani gartee bakka soomaalessi galchiti amaara wal galchuu jiran hin galtan abadan oromoo dheesin amaara taatanis rabbitu amaara uume oromoos rabbitu uume jara keenya bifa namaatis tuquun qabnu loqoda namaa tuquun qabnu maatii namaa tuquun qabnu tokkicha isa gartee rifu qabna saqqaluu qabna kee yesuus fannifame fannisa gartee yoo dadhabne hin gorfanu dura maraataa keenyas tanaa isin jedha seera waa lafanu kaaya guyyaa lafanu kaaya araara namaa jidduu haa baanumma nama kanarratti kutaa hunda walii gallee ulamaa itti fidannee raayyaan hin jira kutaa hundarraa itti fidannee murtii takkaan deemu qabna jara keenya hoggonaa wayii qabachuu qaba kanniisin hoggona qaba mixiin kan nama jala deemtu qabdi bineensi hundi nama jala deemu qaba allaattiin tun waan jala deemtu qabdi ilma namaa aqlii qabaannee jaarraa 20 takka hin baranne jennee sooshaal miidiyaarra looginii fi loogaawutii qofa yoo taate dhufneetuma laayifii waraabneetuma viidiyoo yoo deemu taate gartee nama arrabseetuma ka deemu namni bifa hedduu jira tokko amantii barsiisa tokko aadaa barsiisa tokko falsafa tokko artistummaa barsiisa tokko nama addaa baasuuf deema jara keenya siyaasaan gartee siin jedhan siyaasaa miti dhukkuba qabaa kana dawaa itti haa barbaannu qoricha kannuufi qabna jara keenya dhiisa haa iyyuu kan iyyuu hanqammaa iyyuu jirani dhaabuudhaaf anaa fi ati qophaa'u qabnu dura anaa fi ati bilisummaa qalbii keessa gad dhaabuu qabna karoora nu baasaa kaleessaas akkasumaan jeenas dhidhaan warri maratamtaan kun hojii teessan gaarii fi hamtu dura adda baasa hin dandeenyaaf hin dandeenyu teessan adda baasa gootanii bar eegate yoo dadhabde ani dadhabeettee dhiifta nama biraa dabarsisa Abu Musaafaa jira anaa jira eenyu jira gartee Abu Yaasir jira hedduu jira gartee Abu Sabraddiin jira kunoo Khaliifaa jira kutaa hunda keessa hin jirraa miti Oromoo tanaaf akkuma waaqon Oromoo guutuuf godhe haa goonu maal afaan kaane wal mari'anne maal dhiirummaa maal himattan arreedaa fi rarraa qabaannee dhiirtii gartee sooshaal miidiyaarra hayi akkamitti dadhabne jarana hayi akkamitti dadhabdan leencaa haa taanu qoota tokkummaa calaqqisiifnu jiran leencaa warratti haa darbinu gandummaa gartee akka geemarratti goonsanitti tokkummaa teenya leencaa warratti haa darbinu ambassaa sanaa taanu jara keenya ambassaa taanee haa duunu Oromoo taanee haa jiraannu Oromoo irratti haa duunu Islaama taanee Islaama irratti haa jiraannu safuu fi aadaa teenya eeggannu jecha nama maal jettanii sirraa daqiiqaa takka kana maal jettanii community guidelines jira TikTok kanarra seeraa fi heera ulaagaa isaa gartee rule and regulation qaba yoo jecha kana jettee hate speech amantii namaa yoo akkas goote viidiyoo akkasii goote viidiyoo kana share goote waan akkasii goote bakka sirratti baanii godhan warning si kennan namni keenyaas warning itti kennamu qabdi jecha lafaa kaayyannu amantii kiristaanaa keessatti aadaa waaqeffataa keessatti islaama keessatti lafa kaayyannee sooshaal miidiyaarra dubartiin akkamitti deemuu qabdi dhiirti akkamitti deemuu qabdi kaduu irraa akkamitti haasoyna yoo waa dhufan garam deebina yoo namni waa irraa qabeenya janajjanee irraa nyaate akkamitti gartee fudhanna dubartiin asirra nama seera lafa haa keenyu anaa isinii kaaya koota barreessaa keessan isiniifin ta'a isiniifin godha lafaan isinii kaaya waan kan ulaagaa seera kanarratti itti chaabbaa goonee dhaabbata tokko kan sooshaal miidiyaa tokkummaa uummata Oromoo asirratti heeraa fi seera isaa kaayyannee loogoodhaan gabbaafnee maxxansinee nama san guyyaa san dhabamsiisuu danda'u qabna qabnee birrii buufannee biyya darbuu danda'u qabna shara keenya hin dandeenye waa hedduu goon fitinaarra akkasiin isin jira inshallah irratti haa dalaynu
It's not too late. By tonight irratti hadalenu. Gari hamare zoom irratti walinu qaba. Asirratti marem jarri maratamtan zoom irra walinu qaba. Gari jara achira yaada kana ummata tasbana waan ummanni feene dalain. Hawasa keenya waan isaan fadhan dalain garte. Waan fadhinna nama takka jalan deem fadhinna ummata Oromoo tanafi kaayyo isaanii jala deemu qabna jara keenya. Akkana taanu dhiirti dhuftee nama arrabsi duba yookaan ammas deebite hin arrabsan borus wallahi hin dhufa borus. Kaboruutis dhorku jiraachuu dhorku qabna hanqa duunutti hay eenyuun nu ajjeesa. Namni tuquu danda'u jiru nama kana qabuu danda'u qabna huccuu gartee sodaatiif huccuu kabajaa itti uffisuu qabna nama kana dubartiis kabajaa itti godhuu qabna dhiiraas kabajaa itti godhuu qabna haadha teenya nu jala arrafama abbaa keenya amantii teenya hayyoota keenya ulamaa'oota keenya artistoota keenya gartee aktiivistoota hunda arrafamu jira akkamitti dadhabne sooshaal miidiyaa irratti tokkummaa akkamitti leellisuudhaan gartee namu waan adda addaa qaba loogoo adda addaa kayyate arra nama gartee jaarraa bagadaa suuraa isarra kayyatu arra gartee waaqoo guutuu kayyatu abbaa jifaar kayyatu arrafamaa jira jara keenya arrafamaa jira suuruma saniin gubachuu jiran suuraa nama gad deebisu jiran hay namni nama du'e gad deebise boru ati akkamsi godhuu deema kabiyyaaf dalage amantiif dalage akkana godhu ati akkamsi godhuu deemti ilmoonte sooshaal miidiyaa irratti akkamsi godhuu deeman koota itti haa wal yaamnu akkuma geemaa sanitti as gartee khalifa haa yaamnu ummata giiftaroota hundaa yaamnu ustaadoota hundaa yaamnu si harka jirti atuuni beekta inshaallah Ya Abhishek Garbaa